Addunyaan akkaataa tapha Roonaaldoo waan hedduu jetteetti. Waa'ee goolii isaas immoo hedduun gabaafameera. Injifannoo isaatiinis baay'ooliin yoo gammadan, Kiristaanoon Roonaaldoon garuu icciitii addunyaan hin beekne dadhabbii tokko yookaan nama waliin gargar ba'uu hin dandeenye tokko ni qaba. Innis harmee isaati. Kanaaf hanga ammaa mana jireenyaa isaa keessa harmee isaa wajjin godhate jedhu dubbii isaa dhiyeenyatti kan beekanii fi sadarkaa jireenya isaa kan hordofan namoonni itti dhufan. Namoota addunyaa keenya irra jiran caalaa jaallatamaa fi abbaa qabeenyaa ta'us, daa'imaa fi jaalallee qabaatus Kiristaanoo Roonaaldoon hanga ammaa harmee isaa waggaa 68 waliin jiraachuu filateera. Kun immoo afaan namoota tokko tokkootiin dhiironni harmee isaanii waliin walitti dhufeenya guddaa qaban kan ittiin waamaman maamaas booy maqaa jedhamu akka argatu ta'eera. Yeroo tokko gaazexeessaan tokko waa'ee Kiristaanoo Roonaaldoon jaalala guddaa harmee isaaf qabu yommuu gaafatu, hiriyaa jaallattuu fi namoota waliin walitti dhuftu keessaa harmee keetiif jaalalaa fi kabaja kan hin agarsiifne osoo jiraate yeroo hangamiif obsitaaf jedhee gaafate. Roonaaldoonis miira keessa galee jecha wal xaxaa hin taaneen akkas jedhe, yeroo wanta sana godhan harmee koof kabaja hin kenninetti na bukkee akka dhaabbatan tasumaa illee hin eeyyamu jechuun miira aariitiin deebiseef. Haa ta'u garuu daawwattoota bashannansiisuuf jedhee Kiristaanoon akkas jedhe, eegdota baay'een qabaa, nama harmee kootiin natti dhufe garuu kallattumaan akka rafu yookaan akka ciisuun godha jechuun ture. Daawwattootas kan bashannansiise garuu Kiristaanoo Roonaaldoon harmee isaa irratti takkaallee qoosaa tokkoyyuu hin beeku. Jaalallee isaa duraanii wajjinis kan gargar ba'e Kiristaanoon guyyaa dhaloota harmee isaa irratti waan hin argamneef murteen kun isheerra ga'ee jedhu namoonni taatee kana ibsan. Roonaaldoon beekamtiin kun hundi, jaalalli kun hundi jaallatamummaa guddaa osoo qabu guyyaa tokko fuudhee hin beeku. Jaalalleewwan qabaatee ijoollee irraa godhatu malee bara jireenya isaa fuudhee hin beeku. Roonaaldoon jaalallee qabatee akka jaalalleetti jaallatanii akka ta'aniif mucaa yookaan ijoollee akka kennaniif malee garuu gaa'ilatti kan hin galleef maaliif kan jedhu wantoota baay'eetu afarfamaa ture. Deebiin kallattiin garuu Kiristaanoo Roonaaldoo irraa hin kennamne. Waa'ee Kiristaanoo waan baay'een barreeffameera, baay'eenis dubbatameera. Haa ta'u garuu waa'ee isaa fi kan harmee isaa wanti baay'een dubbatamu hin jiru. Harmeen isaa Maariyaa Dooleres Haveeroo jedhamti. Waa'ee kanaa dubbachuun salphaa itti ta'uu baatus har'as ni dubbatti. Roonaaldoo yeroo garaatti baattu, yeroo garaa ishii keessa jiru da'uu hin barbaanne ture. Maaliif kan jedhus sababa mataa ishee qabdi turte. Sababa ishii keessaa inni hangafaa abbaan manaa ishii nama baay'ee suusii dhugaatii qabamee fi nama maatiif gaaddisa ta'uu waan hin taaneef hiyyummaadhaan rakkachuu irraa kan ka'e daa'ima ishee sadan illee nama seeraan nyaachisuu hin dandeenye waan taateef nama biraa guddisuu hin dandeenye akka uumamu tasumaa illee hin eeyyamne. Dhukkubarraa kan ka'e qorichaan kan jiraattuu fi hojii humnaa guddaa waan hojjettuuf Roonaaldoon rakkoo kana keessatti dhalatee hirmaattuu rakkoo kanaa akka ta'u tasumaallee hin hawwine. Sababa kanaaf qoricha ulfa balleessuu fi sochii seeraan alaa hojjechuun daa'imni kun akka badu yaalii gochaa turte. Isheen kan yaalte caalaa Waaqayyo kan eeyyame waan caaleef galma ga'uu hin dandeenye. Mucichis ni dhalate. Yaaliin ajjeechaan ishee waan hin milkoofneef mootii kubbaa miillaa fi daa'imni miilla warqee qabu akka dhalatu murteeffame. Haa ta'u malee rakkoon harmeen isaa akka inni hin agarre barbaaddee arguun isaa hin oolle. Obboleettiin isaa afgaaffii gaazexeessitoota wajjin gootu hunda irratti ijoollummaan isaanii akka ijoollee biraa akka hin taanee fi manni isaanis coba roobaa siifachii seenurraan dhorkuun baaldiin kan diriirfamuu fi mana isaanii keessa bilokkeetti irra firaashii keewwatanii akka jiraatan ni dubbatti. Kiristaanoonis fiigee osoo hin qufiin
qarshii argachuuf daandii qulqulleessaa kan ture yoo ta'u, harmee isaaniin immoo mana namaa galuun nyaata bilcheessuu fi hojii kana fakkaatan baay'ee hojjetteetti. Kiristaanoonis abjuun isaa kan eegalee yeroo umuriin isaa 7 ga'u yoo ta'u, umuriidhuma sanatti kubbaa miillaa hiriyaa godhatee icciitii ittiin mari'achaa waan tureef boruuf taphataa kubbaa miillaa guddaa akka ta'u itti mul'atee ture. Jireenya koo keessatti jedha Kiristaanoo Roonaaldoo yommuu dubbatu, jireenya koo keessa yeroo hamaa ani dabarse keessaa inni tokkoo fi inni ijoon kanan jedhu yeroo umuriin koo 11 ga'u maatii koo dhiisee kubbaa miillaa faana kanan bu'eedha jedhee dubbata. Yeroo afgaaffii godhu irra deddeebi'ee kan dubbatus kana ture. Harmee isaatiif jaalala daangaa hin qabne bu'uura kan kaa'eef ture. Sababni isaa inni biyya biraa deemee tasgabbaa'ee ispoortii isaa akka hojjetuu fi hojii isaaniittis milkaa'ina akka ta'uuf harmeen isaa hojii dura hojjechaa turte dachaadhaan akka hojjettu irraa eeggama ture. Inni akka nyaatuuf isheen beela'uu qabdi turte. Inni bakka hiriyaasaa akka ga'uuf isheen namaa gadi ta'uutu irra ture. Kana hunda har'a dirree milkaa'ina irra taa'ee saalfii tokko malee ni dubbata. Ta'ullee wantoota kana hunda mufannaa yookaan dadhabbii hunda isheen kuftee mucaan ishee akka ka'u, mucaan ishee akka beekamu, akka jabaatu, akka milkaa'u hanga gad bu'uun ishee barbaachisutti tapha ba'uun barbaachisu baateetti. Tapha Kiristaanoo isa jalqabaa irratti kophee bitachuuf qofa mindaa ishee torbee tokko hunda kaffalteetti. Kana kan gooteef torbee tokko guutuu guyyaa fi halkan hojjettee kan argatte hunda shakkii tokko malee wanta mucaan ishee barbaachisu gooteettiif. Hin nyaattuu, hin dhugduu, beeloftee kophee uffataa fi kubbaa miillaa bittiif. Kiristaanoon akka jedhutti harmee isaa ala inni homaa yookaan duwwaa ture. Harmee koon ala ani nama duwwaa maahii hin baafneen ture. Addunyaa naafuuti ollaan maqaa koo hin dha'u jedhee ibsa. Taphattoota addunyaa irra jiran hunda keessaa ani tokkoffaadha jettee yaaddaa yeroo jedhee gaafatu gaazexeessaan, Kiristaanoon yeroo deebisu eeyyee jedha. Boonee dubbachuunsaa asiin kan isa ga'e karaa firaa, karaa kubbaa miillaatti dabalamuu yookaan karaa dalagaa osoo hin taane hojjetee dafqee miilla isaa ispoortiin jabeesse akka fiigdee waan beekuuf kanaaf ofitti amanamummaadhaan eeyyee yoo jedhe wanti isa dhorkoomtu hin jiru. Milkaa'ina irra ga'uuf aarsaa kaffaluun akka barbaachisu kan ibsu Roonaaldoon wanta barbaaddan irratti ofii keessan kennaa fi yeroo itti kennaa eeggachuu keessanittis of jabeessaa. Kaleessa irraa nama fooyya'aa jedhee wanta hojjetan irratti namoota milkaa'ina barbaadan ni gorsa. Haa ta'u garuu deemtanii tabba milkaa'inaa biraa yeroo geessan kaleessa akka turtan, kaleessa yeroo kuftan eenyu akkasiin qabe, kaleessa dhukkuba keessatti eenyu akkasiniif dhukkubsate, daandii qalloo kaleessa irra dhuftan irra eenyu akkasiin waliin dhaabate tasumaallee hin dagatinaa jedhee namoonni harmee isaanii akka hin daganne baay'isee ni akeekkachiisa. Kiristaanoo Roonaaldoon kan inni yaadu isa kanadha. Harmeen isaa yeroo hunda dirree taphaa irratti argamte, yeroo mucaan ishee injifate eenyuyyuu caalaa yeroo gammaddu, yeroo injifatamuu isaa immoo eenyuyyuu caalaa boosse, yeroo ammaa ijji addunyaa hundi akka irra jiru dhugaa baatu ta'uu dandeesseetti. Harmeen isaa dirree taphaatti yeroo argamtu, yeroo injifatu eenyuyyuu caalaa gammachuu kennaafi ni gammaddi. Injifatamuun isaa garuu hanga miidhaa guddaa ishee irra ga'utti baay'istee ni boossi turte. Nama guddaa taatee osoo jirtu dirree tapha hundatti waliin joortee eegdee taphatee yeroo xumuru fuutee galtee baay'ee harmee koo taateetti jedha. Kana hunda kan argu nama tattaafatudha. Milkaa'inni isheedhaa fi hanga lubbuun jirutti ana bukkee akka jiraattuun barbaada. Daqiiqaafillee harmee koo akka narraa gargar baatu hin barbaadu jedhe Kiristaanoon. Isheen waan hunda kooti. Isheen iddoo hin jirretti ani beekamaas ta'ee jiraachuu hin danda'u jedha Kiristaanoon bakka bal'aa harmee isaaf qabu yeroo dubbatu. Isinis daawwattootaa fi dhaggeeffattoota koo isinan eebbisaa. Jireenya keessan keessatti
aarsaa guddaa kan kaffalan, akka guddattaniif isaan kan salphifaman, akka argattaniif isaan kan dhaban, namoota gaarii baay'ee jireenya keessan keessatti dadhabanii hunda guddattanii milkaa'ina keessan irraa, gaarummaa keessan irraa akka hirmaattan ija keessaniin isin agarsiisuun eebba kooti.